Ashamar kafune hordoftoota OJMC Media nageenya keenya bakka jirtan maratti isinaga qabjachaa kun qophii addaati. Qophiin addaa keenya irraa immoo ayyaana irreechaa bara 2018 sababeeffachuudhaan irreechaa hora Finfinnee fi hora Alsadee irratti haala bareedaa fi milkaa'inaan xumuramuusaa sababeeffachuudhaan keessummaa tokko qabanneeti jira. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha qopheessuun isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Akkasuma waayillikoo Lalisaa Dabbabaati. Gama ogeeyyii kaameraatiin Olaanaa Nagaashii fi Hiyoot Shumii nu faana turu. Turtii gaarii. Hayyee yeroo keessan qaalirraa nuuf kennitanii asitti nuuf argamuu keessaniitiin maqaa daawwattoota keenyatiin galatoomaa isiniin jedha Dr. Hayyee ulfaadhaan isinillee galatoomaa. Egaa ayyaana irreechaa bara 2013 sababeeffachuudhaan egaa qophii akkuma jalqabaa kaasatiif yaallee qophii addaa kan qopheessinedha. Kanaan wal qabatee milkaa'insa irreechaa bara 2018 kanaan wal qabatee akkuma abbootiin gadaa labsan irreechi bara kana ol ka'iinsa biyyaatiif jedhanii labsaniitii turu. Kanaan waan gabaabamee waan taajjabdan maali? Tole ulfaadhaa irreechi bara 2018 irreecha milkii ture. Haala kanaan dura kabajamerra olitti akkuma dhaadannoo irreecha ol ka'iinsa biyyaatiif jedhame irreechi illee ol ka'iinsaan kabajame irreecha malkaa Finfinnee hora Finfinneetiif ka Harsadii illee hirmaadhee jira. Irreecha hedduu bareeda naamusaan tasgabbiin akkasuma duudhaa irreechaa bifa eeggateen ka duraaniiti yoo ol bira qabne irreecha kabajame namni akkuma duudhaa isaatti jalqabarraa irratti hojjetamaa waan tureef gama hayyootaati gara miidiyaatiinis irratti hojjetamaa waan tureef irreessa milkii irreessa gammachuu ka Oromoon bahaadhiyaa kaabaa kibbaa akkasuma addunyaarraa wal gahee waliin irreeffatee fi irreessa gammachuu ka wanni tokko wanni nageenyaa gama nageenyaatiin gama safuu fi duudhaa irreessaatiin akkasuma haala uffannaatiin hedduu irreessa namatti toluu fi hedduu ka warri hirmaates sirnaan gammadee gammachuun adda gale ta'uusaa teejjabe. Kanaaf irreessi dur sodaa ture biyya kana keessatti sababa adda addaatii fi amma abdii hedannoo tahee ka itti fufaaruu fi ka inumaayyuu addunyaarraa ilmoo namaa hunda ka harkisaa jiru ta'uusaa irreecha baranaa irraa teejjabnee jirra jechuudha. Hayyee bareedaadha. Akkuma kaastanii irreechi bara kanaa addaadha jettanii kaastaniitu kan baroota darban irraati addaadha jettaniitu. Mee irreecha bara kanaa irratti akkaataa isin ilaaltaniitiin kan baroota darban irraati akkuma nu tuttuqxan mee bal'inaan nuuf kaasaame kan baranaa immoo adda kan isa taasise. Tole ulfaadhaa egaa barri kun barri 2018 kun biyya kanaafis uummata kanaafis naannoo kanaafis bara ol ka'iinsaati. Egaa wantoota irreecha baranaa adda taasisan keessaa inni guddaan yeroo hidha haaromsaa guddicha waggaa 14 oliif hojjetamaa ture. Gama siyaasaa fi gama adda addaatiin irratti duulamaa ture. Egaa rakkoo biyya keessaatiif alaatiinis lafarra harkifamaa ka ture. Yeroo itti eebbifne hin dandahamu gurguramee jira hin dandeessanii keessattuu biyyi ollaa bishaan kanarraa kophaa ofii fayyadamuu barbaaddu Masriin jechaa turtetti biyya hedduu affeeramanii yeroo itti hidhi haaromsa Itoophiyaa itti eebbifame ta'uu isaatti adda taasisa. Miirri hawaasaallee kanaan wal qabatee ol ka'aadha jechuudha. Lammata immoo gaafiin akka laguutti ilaalamaa ture. Gaafiin ulaa galaanaa akka laguutti akka safuutti hin kaasinaa jedhamee biyya Shiraan Dabaan seenaa keessatti ulaan galaanaa itti cufamte Itoophiyaan ifaan ifatti ulaa galaanaa na barbaachisa asiin achiin hin jenne ulaa galaanaa na barbaachisa jettee yeroo irratti mari'ataa jirtutti irreeffatamuun isaa akkasumas aadaaf duudhaaf bakki olaanaan kennamuun waan yaadamuun turre irreessa dur halkan dhoksaadhaan irreeffatan dhokatanii bara kana immoo irreechumtuu ol ka'iinsa biyyaaf dhaadannoon jedhu irreecha ol kaasee jira jechuudha. Kanaaf kun waan irreecha baranaa adda taasisu akkasuma irreechi siyaasaa fi dhimmoota adda addaa irraa bilisoomaa dhufuunsaa aadaaf duudhaa isaa qofaan bakka irreechaatitti duudhaa irreechaa aadaa irreechaa sirba irreechaa weedduu irreechaa faaruu irreechaa
tiin bara itti kabajame baroota kaanii wal bira qabne yoo laallu murnoonni adda addaa qaamoleen adda addaa sagalee ofii barbaadan yookiin siyaasa ofii barbaadaniif otoo hin oolchin bara ummata Oromootiif yookiin abbaa irreessaatiif irreetti itti gale jechuun ni danda'ama jechuudha. Wantoonni kunniin irreecha adda godhu. Akkasuma dur irreessa hin dhaqi yookiin kaardii ittiin dhaqan faatu namaa kennama ture durii sun hin jiru bara kana. Abbaan barbaade dhaqa, abbaan barbaade nama. Akkasuma ta'ee gaafa bilisummaa kana argatu ummanni akkuma isin argitan san akka galaanaa yaa'ee inumaayyuu ardaaleen jira haga wal hanqachuutti irreessa Finfinnee fa'aa yoo laaltan malkaan itti irreeffatan hamma wal hanqachuutti gahuusaa ummati kun aadaaf duudhaa ofiitti deebi'uudhaaf dheebuu guddaa qabaachuusaa yeroo itti agarsiisee fi irreessi duudhaa ganamaa uumee ganamaa akkaataa aadaaf duudhaatitti kabajame ta'uusaattu adda taasisaa jechuudha. Ayyee galatooma ulfaadhaadha. Egaa saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyyattii garaagaraa ayyaanicha irratti argamuun walqixxummaa biyyattii mirkaneessitii jira. Ayyaanichi kun immoo Oromoo qofaa miti kan irratti irreeffate akkuma argaatii turre. Kun maal akeeka walqixxummaan kun asitti argamuun isaa Oromoonni uummata biraa waliin akkasitti ayyaana irreechatti mul'achuun isaa walqixxummaan kun mirkanaa'u maal akeeka akkasumallee bu'aa maalii qaba biyyattiif? Irreessi kan Oromoo qofaa miti Oromoolleen kan koo qofa hin jenne kaleessas irreessi ilmoo namummaatu keessa jira beektaa namoomatu keessa jira horoomatu keessa jira irreessa keessa ummatoota obboleewwanii sabaaf sablammoota nu wajjin dhufanii irreeffatan kana dirqiidhaan namni koottuu nu wajjin irreeffadhu jedhee yookiin waa kafalee fi koottaa jedhee hin jiru irreessi namummaan keessa jiraachuun irreessi kan isaanii ta'uun egaa maqaa adda addaatiin haa waamamu malee isaan birallee jiraachuun aadaan kun uummata Oromoo bira bal'inaan haa mul'atu malee isaan biras maqaa adda addaatiin keessattuu obboleeyyan keenya warra kuush kun yoo laaltani maqaa adda addaatiin irreessuma qabu. Kanaaf obbolummaa kuushummaa ilmoo namoomaa arginu san akkasuma Oromoon durirraa kaafnee akkuma jennu uummata waa hundumaa bakka kennu uummata hammataa akka ta'e. Kun kiyyaa miti jedhee addaan baasee kana mallaalle ta'uu fi irreessaaf Oromoolleen biyya kanaaf yaaddoo odoo hin taane abdii akka ta'e argite warra guddaatti dhufanii warra guddaa jaalatanii kanaaf obboleeyyan keenya Oromootu sirna qaba jila qaba jedhanii kaabaa kibbaa bahaa dhihaa biyyoota ollaa otoo nafin jechuudha aga keenya obboleeyyan keenya Oromoo biyya keenyaa keessa jiran akkasuma biyyoota alaa irraa ka Oromoo ta'es ka Oromoon tahinis sabaaf sablammoonni biyya kanaa jaalala irreessaaf Oromoodhaaf qaban garsiisa akkasuma ummati kun walqixxummaatti ka amanu ta'uusaa bilisummaatti ka amanu ta'uusaa walabummaatti ka amanu ta'uusaa aadaan isaa isa qofaaf otoo hin taane ummata hundaaf akka ta'etti sirni gadaa sirni irreechaa kun ilmoo namaatiif akka ta'etti ka bocame ta'uusaa jaalalaan dhufanii kabajachuu kun kana keessa argina. Kun ammoo ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa qaba. Kun ammoo walqixxummaa sabaaf sablammootaa ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. Kun ammoo ummati Oromoo fi ummati sabaaf sablammoonni biroo hundumtuu akka wal jaalatan, akka wal abdatan, akka wal hidhatan, akkasuma akka wal hin sodaanne kaleessa siyaasa adda addaatiif sabaaf sablammoota biyya kanaa afaan wal jala dabarsu jira. Garuu gaafa akkasitti Oromoon sabaaf sablammoota dhufan kana anaa dhufu jedhee harka banee keessummeessee waliin irreeffatee jedhu ijaaramsa Itoophiyaa kanaaf dimokiraasii isa jennu kana ijaaruudhaaf walqixxummaa isa jennu ijaaruudhaaf mirga sabaaf sablammoota amma Oromoo irraa ilaalanii galanii kan isaaniis akka isaan guddifatan dagaagfatan gochuu keessattis gahee guddaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyyoota akka Keeniyaa kaastanii biyyoonni asirratti sagantaa kana irraa argamanii kanneen biroos jiraachuun malu haa ta'uti biyyoota akka Ameerikaa keessattis irreechi guyyuma kana irreeffatamee jira dhalattootuma Oromootiin. Warreen akkanaa kun irreechi kun as baheetiyyuu achi ce'ee irreeffachuun bu'aa akkamii argamsiisa biyyattii kana? Tole ulfaadhaa ol ka'iinsa biyyaati gaafa jennu ati kadhataa taatee dhaquu otoo hin taane biyyi biraa waan ati qabdu na barbaachisa na fayyada jettee dhuftee sirraa fudhachuudha beektaa uffata kee haa ta'u yaada kee haa ta'u aadaa kee haa ta'u duudhaa kee haa ta'u ilmoo namaatiif hin barbaachisa wanni isin qabdan kun qoricha ilmoo namaati jedhanii gaafa addunyaan kun
sirraa bitatuu dhufte jechuudha. Sirraa fudhatuu dhufte, sirraa barachuu gaafa dhufte ol ka'iinsi biyyaa isa kana. Kanaaf inni addunyaa irratti Oromoos kan Oromoon ta'inis malkaalee adda addaatti irreeffatu kuni ummata kana beeksisuu, guddummaa ummata kanaa agarsiisuu, aadaa fi duudhaa ummata kanaa addunyaatti beeksisuu. Oromomti kun kaleessa maqaa adda addaatiin waamamaa ture eenyu akka ta'e, eessa akka ta'e sirriitti hubachiisuudhaaf. Egaa Oromoo gaafa jettu Itoophiyaadha, Itoophiyaa gaafa jettu Oromoodha. Wadhakkaa oli ummata kanatu lakkoofsaanis lafaanis lafa biyya kanaas nama biyya kanaaf wadhakkaa oli ummata kana Itoophiyaa addunyaatti beeksisu, aadaa fi duudhaa Itoophiyaa addunyaatti beeksisu, akkasuma akka addunyaan waan gaarii nurraa barattu isa kaleessa hiyyummaadhaan, isa kaleessa gadadoodhaan Itoophiyaa gaafa jedhamu waraana hiyyummaan beekamu san aadaa akkasiis, calaqqee akkasiis, aadaa fi duudhaa akkasiis, sirna akkasiis qabu jedhanii akka addunyaan nu argitu ta'a. Akkasuma gaafuma irreeffannu san asii amma Jabuutii fa'aatti argite galaana diimaatti irreeffatamaa ture. Sun hiikoo guddaa qabaa jechuudha nuuf. Jabuutiin malkaa kiyya jedha Oromoon kaleessa malkaa ija buutiiti. Biyyi Jabuutii jedha ija buutiiti. Lafa gammoojjiidhaa gadi baata waan ta'eef buutiitu heddumminaan argama. Kanaaf gaafii ummanni amma itti jiru kana waa'ee ulaa galaanaa kanas bishaaniif Oromoon malkaaf Oromoon maal akka walii ta'es addunyaatti himuuf hin danda'amaa jechuudha. Oromoon addunyaarra jiru cufti xiinsammuun isaa aadaaf duudhaan isaa wal fakkaachuu ummanni biyya kanaa keessaa harki guddeessi kakaleessa moggaatti dhiibamaa ture Oromoo ta'ullee addunyaatti agarsiisuuf biyyoota adda addaa irratti irreechi kabajamuun guddummaa Oromoo calaqqee Oromoo aadaaf duudhaan Oromoo hagam akka midhaagaa ta'e addunyaatti agarsiisuufis hedduu nu fayyadaa jechuudha. Asumaan ammoo ol ka'iinsa Itoophiyaa, Itoophiyummaa fi Itoophiyaa addunyaatti beeksisuuf Itoophiyaa dur sabaaf sablammoota aadaa duudhaa sabaaf sablammoota ofirraa dhiibaa turte kan sabaaf sablammoota ta'uusee fi Oromoon abbaa Itoophiyaa ta'uu, Itoophiyaan illee kan Oromoo ta'uu wal keessa ka addunyaatti mul'isu ta'uu isaati jechuudha. Galatoomaa yaada keessanii fi kanarratti dabaluudhaan akkuma isin yaada kaastaniitiin egaa hawwattummaa ayyaanichaa kan ture egaa uffata aadaa Oromoo ture. Uffanni aadaa Oromoo kun immoo godinoota garaagaraa mara bakka sanatti mul'ateeti kan inni jiru. Calaqqee ayyaanichaas ture agarsiisa aadaa saba kanaa akka inni qabu uffannaa akkasii qaba. Bifa ammayyaatiin irree uffatoota garaagaraadha bakka sanatti kan argaa ture. Kanuma bureeffachuun immoo isa kan faalleessan immoo gama biraatiin yerootti dhiirarratti caaccuun garaagaraa faayamanii yerootti argamaa turamedha. Isinillee peejii keessan irratti qeeqxaniitu jirtu wanta kana. Kanarratti yaada maal jettu? Ulfaadhaa egaa waggaadhaa gara waggaatti akka deemuun irreessi duudhaa ganamaatti deebi'aa jira. Aadaaf duudhaa kaleessatti deebi'aa deemaa jira. Hanqinoonni muraasni mul'achaa haa deeman malee kabaranaa yoo laalle gara caalu aadaaf duudhaa isaatiin faayame, uffannaa irreechaatiin faayame, ammayyummaa kanaaf aadaa kana otoo waliin hin dadhabsiisin bareedee uffata aadaatiin keessattuu durdur waan siyaasa wayii ofirratti maxxanfatanii bahu bara kana wanni guddaan namatti tolu tokko alaabaa falaasama ummata kanaa ta'e, faajjii falaasama ummata kanaa ta'e, faajjii abbaa gadaati. Uffata hedduu irratti ka arginu alaabamti fafannifame yookiin faajjimti bakka hedduutti fannifame hoteelonni, manneen nyaataa karaarratti dhaabbilee mootummaa miti mootummaa ka fannifatan faajjii abbaa gadaati jechuudha. Kun tarkaanfii guddaadha. Kun irreechi waa hundumarraayyuu bilisa ka jedhu kana keessatti argina. Inumaayyuu faajjiin gadaa kun baay'achuun qaamota tokko tokko biraa ammoo komiillee yeroo itti kaasuu argaa turre. Kun hagam akka duudhaan kun abbaaf galaa jiru, hagam akka duudhaan kun ummatichaaf galaa jiru, hagam akka irreessi waa hundumarraayyuu bilisoome irreessuma tahee itti deemaa jiru argina. Haa ta'uuti garuu namoonni tokko tokko beekaas otoo hin beekinis dhimma irreessaa kanarratti yeroo waan duudhaan isaa hin garsiifne waan duudhaa isaatiin waliin qabanne garsiisan akkuma atamma jette caaccuu kana warri dhiiraa kun kaawwachuu elellaan kana calleeffachuu kana darbee darbee mul'ata.
jala bultii irratti hedduu akkuma ammas hin jettan karaa miidiyaa adda addaatiin nulleen hayyoonni itti iyyaa turre miidiyaaleen adda addaas irratti hojjetaa turanii guyyaa irreechaa san badaa wanni akkasii hin mul'anne jechuudha waan itti iyyamaa tureef. Akkasuma dhaloonni amma baraa jira argaa jira kun keetii miti. Gaafas iyyuu amma namoota hedduutti himaa ture ulee horooroo kana. Garagalchanii warra qabatan akkasii miti gadi garagalchii qabadhu lafaan tuqanii yeroo ta'an lafaan hin tuqamu ol qabi kana bakka geenyutti itti himaa turre haa ta'u waan safuu Oromoo keessaa bahu fakkeenyaaf uffannaa kana faa waan qaama mul'isu kana uffata aadaa ta'ee waan qaama mul'isu kana akkasuma kuula alaabaa gadaa kana bakka inni ittiin barbaachifnetti fakkeenyaaf kuula gadaa kana beektaa yookiin alaabaa faajjii gadaa kana mudhii gadi irratti mul'achuu hin qabu akka aadaatitti mudhii oli gara olii agarsiisa gara mataa agarsiisa waan ta'eef sun darbee mul'ata. Kasanirraa hafe haala hedduu midhaagaa taheen haala hedduu bareedaa taheen kabajamaatii ture. Akkasuma wanni xiqqoo fooyya'uu qabu kuuluma kaasila dubartiin kuulattu uffata kana shinshin irratti dubartiin kuulattu yeroo diizaayinii uffata aadaa dhiiraa irratti baasan argina. Akkasuma halluuwwan hiikan qabne aadaa keessatti diizaayinuma jedhamee halluuwwan hiikan qabne yeroo fayyadaman amma yoo laaltu Oromoon kun yayyaboota 5 yookiin 6 qaba kan eessaati jettee kanatti addan baafne waanuma hiikaayyuu hin qabne ho'ii yeroo uffatanii deeman namoonni argina. Sun gara fuulduraatti waan fooyya'uu qabu keessattuu diizaayineroonni keenya sirriitti kanarratti hojjechuun diizaayineroota keenyaaf yookiin instituushiiniin diizaayinii barsiisu gama aadaatiin ogummaan akkuma jirutti tahee falaasama aadaa duudhaa aadaa waa'ee halluu kanarratti diizaayineroota keenyaaf leenjiin kennamuu qaba. Instituushiinii wayii nu barbaachisa jedhee yaadaanii ka diizaayinii barsiisu keessattuu dhimma aadaa dhimma duudhaa irratti wal qabsiisee jechuudha ogummaan wal qabate. Akkasuma yeroo irreechi gahu qofa waan uffata aadaa kana ho'isuu otoo hin taane laf jalatti qophaa'uun laf jala barsiisaa deemuun miidiyaaleen illee waggaa guutuu barsiisuun gaafuma irreechi gahu wanni jechuurra. Akkasuma qaamonni muraasni murnoonni muraasni sagalee murnootaa dhageessisuudhaaf yookiin dhimma siyaasaa wayii dhageessisuudhaaf bakkeewwan muraasatti kan itti yayyaalan jira. Kun duudhaa irreessaa keessa waan hin jirre ta'uusaa hubatanii irreecha gaafa dhatte irreechuma dhatta irreechuma waanuma irreechi jedhu hojjetta isa kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti yoo laalle waggoota 5-6 darban yookiin akka duritti irreeffatamuu wajjin wal bira qabnee yoo laalle haala midhaaginaa fi kabaja qabuu fi haala safuu Oromoo eeggate kan irreeffatame ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Ayyee egaa ulfaadhaadha waan bal'aa kaastaniirtu gama hawwattummaa wayyaa kanaanis duudhaaf safuu sanaanis waan danuu tuttuqxaniirtu. Egaa Oromoonumtu ayyaanni guddaan inni qabu irreecha jechuun nama shakkisiisu dhugaa dubbachuudhaaf akkasiin kaaftanii duudhaa ijaarsa biyyaa fi tokkummaa biyyattii keessatti egaa amma namni hundi itti amanee sabaaf sablammiin hundi irratti argame maal qabana? Egaa irreessi ilmoo namaa walitti fida jedheera. Sabaaf sablammii qofa miti ilma namaa walitti fida. Akka ilmoo namaatiif ta'utti tolfame aadamti gadamti Oromoo kun ardii kanaa fi samii kana jidduu waan jiru hundumaaf akka tolutti tolfame kun kiyyaa kun ka'e baluutiin hin jiru aadaa kana keessa. Kanaaf aadaa fi duudhaa kana qabannee ijaarsa biyya kanaa kan hin xumuramin ijaarsa biyya kanaa ka garee muraasa murna muraasaan akka garee muraasaaf ta'utti ijaarame ka sabaaf sablammii gochuu keessatti duudhaan akka irreechaa kun gahee guddaa qabaa jechuudha. Itoophiyaa kana beektaa namoonni yeroo ibsan akka suuraa gareeti. Gareedhaan gaafa suura kaatu suurichi gaafa ba'u dhiqamee gaafa ba'u jalqaba of barbaadda beektaa gareedhaan nama 6-7 taatee suura gaafa kaatu jalqaba irratti of barbaadda. Jalqaba irratti eenyu barbaadda of barbaadda. Yoo of dhabde suuraan sun sitti tola. Intol yoo mataan kee cite yoo harki kee cite yoo sirritti mul'anne sittin tolu jechuudha. Kaleessa akkas turte jechuudha. Suuraa garee ta'e kan nama tokkootu mul'ata ture dur.
gareedha jetta garuu suuricha guutee kan mul'atu namuma tokko jechuudha. Amma irreechi kuni Itoophiyaan suuraa garee san keessa hundumti namni hundumtuu akka mul'atu gochuu keessatti kun ammoo Itoophiyaan kiyya jechuu kaleessa Oromoo dabalatee biyya kana sababa akka suuraa garee san nama tokkicha agarsiiftuuf illa gata kiyyaa miti jedha. Itoophiyummaa kana amaneen fudhatu Oromoo dabalatee warri kun sababiin isaa maali? Aadaaf duudhaan afaan isaa keessatti irreechi isaa keessatti irreechi kun itti reebamaa ture namni halkan dhoksaadhaan irreeffatamaa ture. Isa seenaa miti anumtiyyuu reebameera malkaa Arsadiititti gaafa ijoollee biyyi kun ka dhugaadhaan ijaaramtu biyyi kun haqaan ka ijaaramtu biyyi kun ka waa hundumaan sirnaan ijaaramtee sabaaf sablammoota hunda hammattu gaafa duudhaa akka irreechaa kana argitee ol kaafte gaafa duudhaa akka gadaa kana ol kaafte. Warri kaanis aadaa baay'ee qabu. Sidaama yoo deemne cambalaalaa qabu. Waan Oromoo fakkaatu kana hundumatu waan ofii qaba. Gaafa hundumaa bakka kennitee hundumaa fi kabajje biyyis kabajamtee ijaaramtee itti fufti jechuudha. Addunyaarrayyuu jilli hagana nama hammana baay'atu biyya 3-4 ta'uu danda'a uummata miliyoona 10 jechuudha. Uummanni hagana baay'atu bahee waliin kabajatu hin jiru jechuudha. Mataa Itoophiyaatu walitti fiduuf uummatoota Itoophiyaatu walitti fiduuf Itoophiyaa yoo addunyatti garsiisuudhaaf addunyatti mul'isuudhaaf irreessi waan guddaadha jechuudha. Waan xixiqqoo keessaa baatee waan gurguddaa akka yaadu ijaarsi biyya kanaa akka guddatu gochuu keessatti gahee guddaa qabaa jechuudha. Waan salphaa isinitti fakkaatin kabajamoo pirezidaantiin naannoo keenya isa galaana diimatti irreeffachuun keenya nafuu jedhan argitanii galaana diima jechuun biyya kanarraa kiiloomeetira muraasa yookiin daangama keenya iyyuu jechuudha. Implikeeshinii guddaa qaba. Hoo jedhee otoo Oromoon bahee galaana diimatti irreeffate ulaa galaanaa jenna miti. Kanaaf gaafii kanas deebisuuf gahee guddaa qabaa jechuudha. Karaa biraa akkuma yeroo darbe muummichi ministeeraa keenya gaafa dhaamsa irreechaa ayyaana irreechaa dabarsan sabii malkaan qabne saba mataan qabne akkuma Oromoon jedhu jedhani kun wanni guddaa qabaa jechuudha. Akkuma sabaattu akkuma gosaattu yoo malkaa itti bobbaafattu malkaa obaafattu hin qabne akka gosaattu diinagdeedhaan hin jirtu jechuudha. Gosi kamiyyuu malkaa itti bobbaafatu malkaa obaafatu qabaachuu qaba jedhee dhugeeffata ummati kun irreecha qabannee waan gochuu hin dandeenye guddummaa biyya kanaa waan agarsiisuu hin dandeenye hin qabnu jechuudha walumaa galatti. Hayyee kabajamtoota hordoftoota OGMC Media qophiin irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadii irratti egaa haala bareedaaf milkaa'inaa xumuramu isaa irratti sababeeffachuudhaan egaa marii taasisaa kan nuti jirru ammallee egaa turtiin keessan nu faana ta'u. Kuma sinkaastan egaa irreechi bara kana kuma maqaan isaa ol keessa biyyaaf jedhame waan guddaadha kan irratti argame irreechota darban irraati. Sirni kun egaa sirna guddaadha. Sirna kana keessatti immoo egaa hambaalee seenaa yuuniskootti galmeeffamuu qaba jedhameeti egaa kan deemaa jiru. Kana irratti maaltu hojjetamuu qaba jettu? Tole ulfaadhaa egaa irreechi hambaa addunyaa ta'ee yuuniskoodhaan galmaahuudhaaf tarkaanfii hedduu deemamaa akka jiru informaalii quba qaba. Dur waan aadaaf duudhaa waan Oromoo kanarratti karaan taaneen irratti barreeffama karaan taaneen irratti ololama. Yeroodhuma sirni gadaa barreeffamu wal gurmeessanii sirni kun sirna ilmoo namaatiif hin taane sirna hamaa akka hin taane irratti duulamaa ture jechuudha. Horii ramadanii wal gurmeessanii namoonni Oromoon barbaade. Oromoo kana irraayyuu abbaa biyyummaa mulqaa turani biyyi keessa nasii miti Madagaskarii dhuftanii amma jechuutti nurratti barraahaa ture jechuudha. Amma irreessi egaa yuuneskoon ulaagaalee isaa keessaa muraasa yoo laalle duudhaan tokko ilmoo namaatiif faayidaa qabaa hoo ka jedhu ulaagaa tokko ilmoo namaa fayyada maal fayyada yoo galmaa'e ilmoo namaatiif bu'aa maal buusa har'a lafarra jira har'a lafarratti mul'ata qabatamaadha. Ilmoo namaa biraa hin miidhu duudhaan sun ka jiru ulaagaalee muraasa irreessi kana hunda guuta argitanii addunyaarraa sabaaf sablammoonni biyya kana waa'ee nagahaa waa'ee jaalalaa waa'ee tokkummaa waa'ee gammachuu malee waan biraa of keessaa waan hin qabneef haga ammaattu galmaahuu dhabuunsaa in harkifate dhiibbaalee adda addaa irra turaniif egaa yuuneskoon ulaagaa aadaa ittiin galmeessuu qaba ulaagaa waan qabatamaaf hambaa qabataman taanes ittiin galmeessuu qaba.
isa sana sirneessanii hayyoonni warra UNESCO kana wal ta'anii sirneessanii qoratanii qorannoo gabaabaa godhanii ulaagaa san guutuu isaa ragaa wajjin dhiheessuu malee wanni biraan jiru kennataadha jechuudha lafa jiraa jechuudha Finfinneetti kabajamaa Harsadiitti kabajamaa nagahaaf kabajamaa tokkummaaf kabajamaa jaalalaaf kabajamaa jaalala tochi keessatti mul'ata tokkummaa tochi keessatti mul'ata nageenya tochi keessatti mul'ata qorannoo gabaabduu godhanii ulaagaalee san akka guutu qofa warra UNESCO kana amansiisuu malee waan biraa guddaa nama hin gaafatu. Egaa hin tuqamne beektaa amma waa'ee irreessaa waa'ee gadaa irra jirra wanni aadaa Oromoo kun ammayyuu hin tuqamne. Nami barre ulee takkittii galmeeffata addunyaa irratti nyaata tokkittii galmeeffata cuukkoon keenya yookiin micciiraan keenya UNESCOtti galmaahuu danda'a yoo irratti hojjenne hin tuqamne jechuudha ganaadha jechuudha. Kanaaf irreessa UNESCOtti galmeessuudhaaf ulaagaalee UNESCOon aadaa tokko galmeessuuf kaa'u san akka guutu qofa warratti agarsiisuudha. Sanaan alatti wanni godhamu hin jiru kennataadha innumtuu galmaayaadha jechuudha. Ayyee galatooma ulfaadhaadha. Egaa walumaa galatti egaa qophii keenya gara xumuraatti fidaatii jirra. Egaa irreecha bara kana akka waliigalaatti ifaatti egaa irreechi bakka sabaa fi sablamnoonni akkasumallee uummattoonni egaa walqixxummaa isaanii egaa itti mirkaneeffatanidha jennee garuu argamsa addunyaa keessatti egaa World Fair keessatti yoo ilaalle irreecha kana egaa irreecha guddaa ayyaana guddaa kana uummanni immoo egaa akkamitti ifkachuu qaba kana maaliif hin kaase yoo jettanii fakkeenyaaf alaabaa abbaa gadaa jalqaba kaastaniitii jirtu bakka garaa garaa irratti wantoonni garaa garaa ta'amaati ture dubbatamaati ture ololli sobaallee yerootti gaggeeffama jira rakkoon illee amantummaatiin karaa garaa garaatiin irreecha kana gara amantiitti fidanii akka uummanni tokkummaa isaan cimsanii wantoonni garaa garaa irratti hojjetamaati ture wanta sana cabsanii garuu argama guddaadhaan yaalana kabajameetii jira ayyaanni irreechati kanaa wal qabate ammas gara fuulduraatti uummanni kun akkamiin sirna kana ifkachuu qaba akkamiin eeggachuu qaba. Tole ulfaadha egaa rakkoo qaba jedhanii wanni jedhan akka allaalutti gama lamaan laaluun qaamota lamatu jira tokko keennas ta'ee Oromoos ta'ee warra biraas ka irreessa kana hin beekne achuma fagoodhaa taa'ee waan akkasiitii jedhee ka irreessa kanarratti waa dubbatu ka hin beekne jechuudha hin beeku sun nama Oromoos ta'uu danda'a warra biraas ta'uu danda'a waan akkasii hojjetu jedhee fagoma taa'ee waan irreessi hin taanee fi hiika irreessi hin qabne ka itti kennu qaama tokko warri sun rakkoon qabu hin barsiifta itti himta amma hubataa jiru barataa jiru jechuudha. Ka lammataa maali ta'ee jedhanii itti yaadanii akka uummanni kun waliin galle akka aadaan kun bahee mul'anne akka duudhaan kun bahee mul'anne warra horii ramadanii karaa miidiyaa hundumaatiin waggaa waggaadhaan eeganii irratti hojjetan. Isaan kunis kan keenyas hin fayyadamu nama keenyas hin fayyadamu keessattuu gaafii yeroo hunda ka'u tokko irreessi amanti moo aadaa jedhu akka irreessi dhufuun gaafiin kun matumti isaa fayyaan qabu beektaa jila hedduu ka irreessa fakkaatu kabajama biyya kana keessatti garuu gaafuma irreessi dhufu maaliif ka'a arafaan aadaa moo amanti jedhee ka gaafate hin jiru masqalli aadaa moo amanti jedhee ka gaafate hin jiru ayyaanonni hedduu jiloonni hedduu jiru biyya kana keessatti garuu gaafuma irreechi dhufu maaliif gaafiin kun kahaa ka jedhu uf gaafachuu qaba Oromoo beekachuu qaba gaafiin kun nagaan qabu jechuudha kun maali ummanni kun ardaan inni walitti dhufu guddummaan isaa eessatti argama bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa otoo amantiin kutaan saalaan umriidhaan otoo waliin fooyin eessatti wal arga Oromoon irreessa irratti wal arga warri kun mataa dhukkubsu jira jechuudha keessoo keenyas alas kanaaf warri kun otoo itti himuu dhiisii waan feete goote hin galuufi jechuudha kanaaf warra akkasii maal goota gama seeraatiin seera qabsiisaa deemu argite nama aadaaf duudhaa ummataa xureessu nama aadaaf duudhaa hawaasaa xureessu nama hawaasa maqaa xureessu seeraanis bakka qabsiisaa deemuun barbaachisaadha jechuudha seeraanis irratti hojjechuun barbaachisaadha ummannis itti himaa jira agarsiisaa jira kunoo otuma namni meeqa iyyuu ummanni isin argitan kun galaana ta'e amantiif kutaan otoo waliin foohin yaadaan siyaasaan otoo waliin foohin dambali'ee akka argitan kana bahee jira jechuudha. Lammata immoo miidiyaaleen akkuma amma jalqabdan kana sirnaan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sirriitti waa'ee irreessaa kana. Irreessa jalqaba akkuma irreessaatti barsiisu. Irreessi maali? Duudhaan isaa maali? Faayidaa maal uummata kanaa qaba? Faayidaa maal biyya kanaa qaba? Eessaa as dhufe? Eessaa ka'ee eessa gahe?
jedhu kana sirriitti barsiisuun sirriitti hubachiisuun gama miidiyaaleetiin illee barbaachisaadha. Hayyoonnis irratti hojjechuun barbaachisaadha. Barreessuu, dhaloota biraan gahuu, dhaloota barsiisuu. Akkuma gadaan faa karikulamii keessa galanii itti baratamaa jiru kana ammoo mootummaalleen imaammata barnootaa keessa galchee irreessa kana sirnaan barsiisuun, sirnaan dhaloota hubachiisuun barbaachisaadha. Kabiraa aadaa fi duudhaa keenyatti ilmee teenya guddisuun barbaachisaadha. Ijoollee xixiqqaa manumaa ka'ee jechuudha. Aniin waa'ee irreessaa, waa'ee aadaa akkasitti barsiisaa oolu kun manni kiyya maal fakkaata? Ijoolleen kiyya maal fakkaata? Qabsiisaa jira. Isa miidiyaatti bahee dubbadhu kana mana kiyya jira. Aniin kun maal fakkaata? Duudhaa irreessaa kana akkamitti qabadhee jira? Ijoollee tiyya akkamitti oromummaatti guddisaa jira ka jedhu namni hundi of gaafatuun barbaachisaadha jechuudha. Waan irra argate kana argatuufis gahee guddaa taphatee jira. Ulee siyaasaa jabaa ture Oromoodhaaf. Argitee gabrummaa dhiibbaa isarra ture. Bakka tokkitti itti ol gahee itti iyyee ofirraa sirna isaaf hin taane ofirraa qaarisee fi wareegama gaalii itti kafalee har'aan gahate waan kaleessa wareegama itti kafale kana har'a kunuunfachuu qabaa jechuudha. Har'a kaleessa ijoolleen harsaditti boolla tokkotti waliin dhuman sun kutaa ni miti, amantii ni miti, yookiin ammoo waan biraatii ni miti jechuudha. Oromummaadhaan dhumanii jechuudha. Irreechi waan Oromooti. Irreechaaf Oromoon adda bahuu hin danda'an. Waa'ee Oromoo baruuf irreecha baruu qabda, waa'ee irreechaa baruuf Oromoo baruu qabda jechuudha. Namni an Oromoodha ofiin jedhu Oromummaatti amanu hundumtuu irreecha kunuunfatuun barbaachisaadha. Hawaasni bira darbuu hin qabu. Fakkeenyaaf amma waa'ee caaccuu warri dhiiraa hidhatanii kanafaa dura dhaabataa ture namni karaa hundumaan karaa danda'uun. Kanaan waan irreecha kana jalaa itti bu'u yoo jiraate hawaasni dura dhaabatee ofirraa wanni gochuun barbaachisa. Irreechi ka eenyuyyuu miti, murna tokkoyyuu miti. Amma irreechi ka amantii waaqeffataati, irreechi ka warra saniiti. No, irreechi kan Oromooti. Irreecha xiqqeessuudha baay'isawee. Argitee murna tokkotti gadi buusuun irreecha xiqqeessuudha, Oromoo xiqqeessuudha. Irreechi ka uummata Oromooti. Amantii fedhe keessa jiraatu. Aadaa ilaalcha feete hordofu, siyaasa feete hordofu. Irreecha irratti garuu eenyummaadha waan ta'eef ati tokko jechuudha, nu tokko jechuudha. Kanaaf waa'ee irreechaa hubataa dhufaa jira dhaloonni kana itti cimsinee itti deemuun barbaachisaadha. Karaa adda addaa fiilmii dhaloonni kun karaa fiilmiitiin gara sooshaal miidiyaa kanaan waan pozitiif ta'e waa'ee irreechaa, waa'ee aadaa fi duudhaa ganamaa kana sirnaan barsiisaa deemuun hubachiisuun fiilmiiwwan dheeraaf gaggabaabaa achi as dhuftee irreessaa irratti duudhaalee irreessaa irratti hojjechaa deemuun gaafuma irreechi dhufe hoy hoy jechuurraa irreecha waggaa guutuu barsiisaa deemuun waa'ee irreechaa yeroo hundumaa barsiisaa deemuun nama ammoo aadaa fi duudhaa kanatti tarkaanfatu seeraanis sirnaanis ofirraa qabaa deemuun akkasuma irreechi amma abdii ta'eera, sodaarraa gara abdiitti dhufeera, dinagdeetti jijjiirameera, nama miliyoona 10tu manaa baha yoo jennu qarshima 2,000 yoo balleessan san caala balleessu uffata wajjiini bara kana nyaata dhugaatii bakka bulanii geejjiba wajjiini qarshima 2,000 yoo baase namni irreechaaf bahu miliyoonni 10 hagam akka ta'u dinagdee keessatti illee kana booda irreechi ofii uf jiraachisaa jechuudha. Jireenya namoota hedduutiif waan ta'eef ofii uf jiraachisaa deemaa jechuudha. Kanaaf amma sirnaan ijaaruun barbaachisaadha. Keessumattuu dargaggeessa keenya gara dinagdeetiin waa'ee diizaayinii duratti kaafneerra, waa'ee uffata aadaa duratti kaafneerra sirriitti leenjisanii eessatti eenyutu maal hojjechuu qaba. Amma abbama argetu karumarraa waan aadaaf safuurraa maqu ka jennu kana waan namni keenya achi hin jirreefi warruba waan horii beeku kanatu waanuma barbaade godhee gadi baasaa keenyas waan hin beekneef isima bitatee itti yaa'a. Kanaaf waggaa guutuu irratti hojjetanii dargaggeessa hojii dhabaa kana irratti ijaaranii akka dinagdeedhaan of danda'u. Gama nyaata aadaatiin fooyya'aa dhufe amma taajjabaa ture dheengaddaaf kaleessas marmaareen kun gurguramaa ture, itittuun gurguramaa ture, qoriidhaan baatanii akkamsitti tola. Gatii isa mana nyaataatti gurguramu baay'ee dachaa 3 gadi buusanii anumtuu taajjabaa ture jechuudha. Cuukkoo kana yoo fudhatte ji'a 6 ji'a 7 duruu danda'a si'a tokko yoo hojjetame waan naannootti argamu garbuuf dhadhaan argamnaan miciraan namni keenya immoo jaalata aannan ammoo waan naannootti argamu. Kanaaf yeroo irreechaa waan ofii kana akkasitti beeksisaa deemuun akkasitti hawaasaaf dhiheessaa deemuun hedduu murteessaadha. Dhaloota irratti ijaaruun dhaloonni buddeenas akka ta'u jechuudha.
jireenya akka ta'u jechuudha. Diinagdee amma karaa faca'aadhaan deemu kana sirneessanii irratti ijaaranii potenshaala irreessi qabu keessattuu gama diinagdeetiin sirriitti qoratamee irratti hojjetamee dargaggeessa keenya irratti gurmeessanii Bishooftutti dargaggeessa meeqaaf hojii uumuu danda'a irreechi ka jedhu. Finfinneetti magaalota kaan keessatti kana irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf irreessa akkuma irreechaatti barsiisuun jalqaba barbaachisa. Irreessi kana moo kanaan hin hojjetu jechuudha. Gadaan dimokiraasii moo dimokiraasii mitiin hin hojjetu jechuudha. Gadaa akkuma gadaatti barsiisu, dimokiraasii illee akkuma dimokiraasiitti barsiisu, abbaan walitti haa fidatu saniin booda jechuudha. Kan biraa ammoo qaamonni homaa isaan hin galchine. Argitee irreessas hin dhufani, waa'ee irreessas hin beekani, wanni isaan galchuu hin jiru. Maal yaaddaanii jala ta'anii fagoo ta'anii waa'ee irreessaa nuu dhiphatu. Isaanis seera itti gochuun barbaachisaadha jechuudha. Namni hundi naa koottuu hin jenne Oromoon abbaan isatti tole haa dhaqu. Abbaan isatti hin tolle haa hafu. Kanuma irreechi waan Oromoodha. Garuu waan irreessi hin taane qaamni irratti ololu, qaama Oromoo irratti ololu. Irreecha arrabsuu jechuun Oromoo arrabsuu, Oromoo arrabsuu jechuun irreecha arrabsuu akka ta'etti hubannee hundumtuu Oromoon hundumtuu ka barates kan baratinis sirriitti aadaa ofii kunuunfatee dhaloota ofii barsiisaa itti deemuun barbaachisaadha ka jedhama. Ayyee egaa yeroo keessan egaa nuuf kennitanitti marii bal'aa nu waliin taasistaniif maqaa daawwattoota keenyatiin galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha Doktor. Ayyee ulfaadhaa isinillee galatooma. Ayyee kabajamtootaaf hordoftoota OGMC Miidiyaa egaa qophiin har'aaf qabannee kana fakkaata ture yeroo biraatti deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.